oduu ammee arra oduuleen addatan keessaatii fi alaas ta'a addunyaa guutuu dinqisiisaadha guutuun isiitu jalqabaa sabskiraayib godhu qofan dagatinaadha. Ministeerri Israa'el akka gabaasetti daangaa waraana Israa'el Gibxii cufuudhaan namni seenee miidhama miidhaa hamtuutu qaqqabachuudhaan akeekkachiise. Garuu oolmaa inni Gaazaa immoo haala gaarii irratti argamaas. Inshaallah akkuma isinii gabaase yuunivarsiitiin ifattee jechuudha Gaazaa keessaa barattoota barsiisuuf banamuu qophii xumurtee jirti. Haalli jechuudha Gaazaa hedduu tolaa dhufee jira. Kanatti aansuudhaan lola gahaa akka jechuudha Gaazaatti waggaa dheeraaf deemaa jiru hanga ammaa jechuudha itti fufaa jiru. Kan Suudaan keessattuu gochoota suukanneessaa dhiyeenya kana jechuudha Alfaashir magaalaa Alfaashir keessatti gaggeeffame irratti dursaan Suudaan Abdulfattah al-Burhaan haaloo ni baanna gumaa isaanii ni kafalanna jechuudhaan garee jechuudha Maamudaan Dagalootiin sochootuu tan gochoota san hunda raawwatetti dhaadatee jira. Militiriidhaanis ta'u humna qilleensaas fayyadamnee militiriidhaanis ta'u jechuudha gumaa ni baafanna jechuudhaan dhaadatee jira. Amma sululli Suudaan waan itti fufu fakkaata gaa sababni Suudaan hooggantoonni biyyoota gurguddaa jechuudha sababa warqeetii fi albuudaatiif walitti erga naqaniin booda har'a waggaa lama kan gaggeeffamaa jiru lolli kuni keessattuu gochoonni dhiyeenya kanaa gaa kan addunyaa guutuu haala suukanneessaan yaaddeesseedha. Hundaafuu nagee haa buusu kan Suudaaniis ammoo waliigaltee jechuudha dhukaasa dhaabuu kanarra gahuuf marii akka godhu deemu mootummaan Soomaaliyaatis akka manguddummaatti gidduu seenuuf akka jechuudha socho'uu deemu beeksiseeti jira. Kanaafis waliigalteerra ni geenya jechuudhaan abdii tokko kaatee jira. Kanaaf nagee rabbi haa buusu jenna. Kanatti aansuudhaan Finfinnee keessatti ji'a 8 dabre kana keessatti kaameraa nageenya hawaasaa eeguu fi akkasuma hattoota saaxiluu 500 ol dhaabuun gabaafame. Kanammoo akka jechuudha miidiyaan Addis Intarneetiin gabaasetti kaameraa 500tu dhaabame kan jee hawaasni jechuudha dhaabamee fi dhabamee walii wallaan walitti fakkaachuudhaan kaameraa hattuu saaxiluuf dhaabe hattummaan hattee dhabame jechuudhaan akkasitti fudhatanii miidiyaa hawaasummaa kanarra qoodaa jiran ammoo ni dhaabamee ja'an jechuudha. Dhaabamee hojii isaa itti fufaa jira. Haala nageenyaatiif baay'ee gaariidha. Akkuma Suudiin jechuudha dhiyeenya kana yaalii jawwaala hunda irratti taasiftee yoo rakkoon akka tasaa kan dhuftu ta'e asirratti hawaasa isaanii hubachiisu hawaasuma jechuudha. Jiraattota Suudii keessa jiru hunda mallattoon jechuudha dhukaasni guddaa yoo kan argamu ta'es ittiin wana godhuudhaaf dheengadda yaalii akkasiisan hawaasa hubachiisuudhaaf taasiftee itti illee milkooytee jirti. Akkasitti Finfinnee keessattis kaameraan 500 kan dhaabbate Finfinnee magaalaa guddittii Afrikaa yookaan jechuudha walgahii caayaa waltajjii Afrikaanotaati waan ta'eef eegumsa isiitiif kaameraan sun dhaabame akkasitti dhabamee fi dhaabamee adda baafadhaa isin jechuu barbaanne akka miidiyaan ammoo Addis Astardaardiin akkuma bareedatti gabaasee jechuudha isin ilaalcha biraatiin fudhata malee. Kanatti aansuudhaan haala dirree dho'aati. Waaw icciitiin jechuudha yookaan dabni Soomaaliin ittiin jechuudha Oromoo irratti hojjechuuf kaate fashalaawee jira. Kana kan fashaleesse jechuma paarlama irratti Dr. Abiyyiin dheengadda dirreen dho'aan qaama Oromiyaa turtee jeetu garaa isaanii waan jiru baase dabni isaan hojjechuu yaanis carraan aangoo isaanii waan dhufee fi kanaaf fayyadamanii jechuudha bu'uura tokko waan takka hunda duraan mujjeeffatanii laal walirra yaa'uudhaan Maqdishoo irraa hanga dhiisee Jabuutitti waliin to'achuudhaan as keessa yaa'aa turan bara bulchiinsa kanatti haala tokko jechuudha Oromoo hanga tokko irrifnee maqaa ta'e jechuudha hedduus jijjiirree lafa tana lafa Soomaalii jalatti ni deebinaa jechuudhaan karoorfatan amma immoo irra fashalaa'uun Oromoonnis itti dammaqee jira. Kanaaf ammaan tana kaantibaan dirree dho'aadhaaf qaadhimamee jiru obbo Taakkalaa Uumaatis jaamaa jira. Taakkalaa Uumaa bara dabrees qaadhimamee jira dirree dho'aa tanaaf ni malaan dhugatti jechuudha. Namni dirree dho'aati malu isa faadha. Warri Tuulamaa dhufee akka dirree dho'aa bulchuun an viidiyoo kaleessaa waraabeetiin jira. Soomaalii aangootti kan dhiyeessine qabxiilee sadii kan hin kaase keessaas tokko tana kanaas jechuudha. Amma kanaaf filannoon amma kaantibaan bakka Kadir Joorbuu Taakkalaa Uumaatis ta'e yookaan warra Mancaa Tuulamaa kana keessaa ta'uudha qaba. Kan dhugaan Oromoo jechuudha quuqama Oromummaa qabu.
maaliif jennaan akka baargetti hedduu nutiin kun waliin kabajnu waliif hin hojjennu wal jalaa siyyaan wal tuffanna waan ta'eef hooggansaa keenyas dadhabaa haala kanaan fira fi maxxansi alagaa fira firraa fageessetti alagaa fi maxxansa waan ta'eef kanaaf jechuudha akkanatti Oromoo quuqama qabdu kanneen akka jechuudha Finfinnee kaantibaa jechuudha Finfinnee tan Oromummaa dhugaallee liftee adeemee cabee beekan afatti warra Oromummaa quuqama qabu aangoo irraa akka kaa'u asumaan dhaamsa dhaabnaaf Dooktar Abiyyiidhaa fi haa galatoomu. Nama waan gaarii hojjete galatoomuu jechuu qabnaanii ammoo qaamni seeraa jechuudha dhugaadha. Osoo jechuudha bulchiinsi dirree dhawaa keessa jiru mootummichi ministeeraa arrabsamuun Oromoon guutuun tuffatamuun maqaa sanii yaamamuun bara aangoo isaan Oromoo bulchaa jira jaamenti kunuu jechuudha dadhabina yookaan jechuudha wanni hooggansaa jechuudha magaalattiin agarsiisa. Magaalaa takka keessatti barii kanuma seera dhugaadha tokko kan federaalaatiin bulanii hanga kaantibaan sun magaalaa kabachiisu kabaja uummata kabaja uummanni wal kabaja wal kabaja jechuu kiyya galatoomaadha. Jidduu ammoo saabskiraayib godhaadha gara oduulee addunyaatti isin dabarsina jidduudhaan arraan tana jechuudha akka jechuudha isni gabaas akka jechuudha Yilmaa Mardaasaa ajajaan humna qilleensaa gabaasetti humna qilleensaa Itiyoo madaalu ijaaraa jirra jechuudhaan dubbate. Kanaas kan haasoon inni taasisee hundeeffama waggaa 90ffaa jechuudha daandii qilleensaa humna qilleensaa jechuudha Itiyoo waggaa 90ffaarratti taasiseen haasaa akkasitti dubbatee jira. Waaw ijaaradhaa jabaadhaa karayyuun hidhadhaa jennaan nuti kun nu gammachiisa. Kanatti aansuudhaan ammoo lola jechuudha Eeltiraatii fi kan TPLF Affariin Jaabar Afraa fi kanarratti jechuudha mootummaanis akka dura dhaabaa jiru waraana itti erguudhaan akka dura dhaabaa jiru himamee jira dubbatamaa jira. Kanaafis jechuudha tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatama. TPLF ammoo ifumaa ammaas waliigaltee Viktooriyaa cabsite waan ta'eef lolli yookaan miidhaan dheengaddaa caalaa katartanaa turre hammaachuu mala akkuma jenne sanitti ta'uuf mala. Kanaaf nageenya buusu biyyaateenyaafis nageenyaatu mala. Filannoonis fuuldura kanaaf qophaa'amtee jirti kun ammoo nageenya keessootiif kan jechuudha mormitoonni yookaan dorgomtoonni filannoo yaaddoo qaban ibsaa jiranii. Kanaaf nageenya buusu filannoonis inshaallah gaggeeffamti. Ammoo waan nama gammachiisaa keessa Afrikaanota keessatti filannoon badirqii hin jirtu jechuudha. Hawaasni baay'inaan dammaqaa jira addunyaattis makamaa jira jechuudha. Dammaquun baay'ee gaariidha. Addunyaa wajjin deemuun tanaaf barbaachisaadha. Kanatti aansuudhaan gara oduulee biyya alatti yoo isin dabarsinu akkuma jechuudha Kanaadaan fiizaa jechuudha yeroof Indiyaa kannite kan hojjettootaattis ta'ee kan barattootaati fi kan turistootaattis daawwattootaa jechuudha akkuma akka yaadaa jirtu beeksifteeti jirti. Kun maalirraa akka ka'e yoo isinii himne isaa tana maaliif dabalansa yaaddoon kan jechuudha ka'ee baay'inni Hindiyoota karaa Kanaadaatti waan baay'atee fi hanga tokko jechuudha hanqisuuf haquu akka yaalaa yeroo beeksisee jira. Kanatti aansuudhaan Iraan lola waggaa guyyaa 12 keessatti jechuudha Israa'el wajjin gaggeessiteen miidhamtee ja'amee jechuudha addunyaatti gabaafamaa kan ture jechuudhaan ministeerri dhimma alaa jechuudha Iraan irraan tana haasaa taasiseen lakkii Iraan san caalatti ammaas cimtee dabalteeti jirti. Qilleensa Iraan Israa'el toottee harka isaa jala yeroo sanitti kan ja'ame wanni jala takka illee hin jirtu jechuudhaan inumaa Israa'eliitu harka jechuudha qilleensa Iraan galee jechuudhaan ifatti dubbatee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp deebisaa jechuudha kaantibaa magaalaa Niiwuorkii Haariyaa Mamdaanii deebisee Mamdaanis gaayaa musliima jechuudhaan Tiraamp ergaa jabduu dabarse. Itti dabaluun ammaasis abbaa waraana yakkaa kan ta'e Netanyaa'uun yeroo aangoo qabadhee dursee jechuudha akka Niiwuorkiin seene niin dhorka seennaa niin hidha jechuudhaan akeekicha inumaa filannoo caalaa kan filannoo sana injifachiise maaliif Netanyaa'uu kan addunyaan guutuun osoo amantiin ta'in waan jibbiteef kanaaf filatan fakkaatti. Inumaa akkasitti jechuudha deebisaa kanneef jira maal jee na kabajuudha qabaa. Itti dabaluunis osoo jechuudha an filannoo kanarratti jechuudha dorgomaa Mamdaanii ta'ee niin injifadhaa jechuudhaan Tiraamp dubbate. Itti dabaluunis Niiwuork immoo walabummaan isii khalaas
kuftee jirti yookaan dadhabdee jirti jechuudhaan dubbate. Maali pirezidaantii yookaan kaantibaa muslimaa filachuudhaan dursee duraanis akka jechuudha muslima yoo filattan akka federaalatti baajata maallaqaa niiyoorkiif hin baasu jee kan ture ammoo niin baasaas jeeti jira. Dirqama baasaa tolaa jira ammoo hawaasaan nama bulcha malee mootummaan hawaasaan bulchuu bara yoo waliigalteedhaan ta'e malee kana sirriitti hubatamuu qaba. Anatti aansuudhaan chaayinaan Naayijeeriyaa jechuudha ija Tiraambii Naayijeeriyaa keessatti waraana ejeetiin uummata kiristaanaa kabachiisaa jechuudhaan qaama shororkoota amantii islaamaatis fakkaatee jeequmsa Naayijeeriyaa keessa kaasu tasgabbeessuuf ni eegajee dhaadatee achi balaaleffateetti jira. Itti dabaluudhaanis keessoon nagee isaaniitii fi kan buusus isaanuma jechuudhaan dubbatee jira. Manguddummaafis gaadheen gadda akka seenuu deemuu waamicha dhiyeesseetti jira. Kanaaf chaayinaa yeroo hedduu Afrikaan tun akka iftaatu jaalatti beekte. Kanaaf iftaa yennaan Afrikaanotaan baay'ee gaariidha. Kanatti aansuudhaan jiddumamee mallattoo gurraatti na tuquudhaan sabskiraayib godhaa galatoomaadha. Sabskiraayib godhuu qofa akka hin daganneen isiniin jaa. Maatii keenya ta'a nu dabalama. Sheer godhuudhaanis facaasaa bakka yoo waliin gahaa addunyaa mararra jechuudha. Oduulee addunyaa guutuu eegamuun badiisin fayyaddi. Baay'ee gaariidhaas. Guyyaa guyyaan oduulee gaddaatis ta'ee tan gammachuu addunyaan maal akka keessa jirtu nama hubachiifti jechuudha. Kanaaf maatii keenya ta'a nu dabalama sabskiraayib godhaa yaada qabdan koomentii barreessaa nu jajjabeessaa gara yuutuub kanaanis galatoomaan isiniin jaa. Kun cuunfaa oduu yeroo oduu guyyaa irraan tanaati. Oduu irraa qomana kana fakkaata kan biraatiin akka deemtu sheer godhaan facaasaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.